रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोon वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Sanbadduraa amajjii 16 bara 2016 harka fuunee attam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti barumsa sagalee Waaqayyoo dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchu mata duree jedhuun qophaa'e lubaa Dr. Dabalaa Birriitiin nuuf dhiyaata. Lubi Dr. Dabalaa Birriin akkuma isin beektan kana duras barumsa mata duree garagaraa irratti barumsa garagaraa nu kennanii nu tajaajilaniiru reediyoo kana irratti har'as immoo mata duree kana irratti yeroo barumsa kana nu dhiyeessan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa gara ergaa sagalee Waaqayyoo har'aatti faarfannaa kanaan ceena. Faarfannaa kana immoo dhiyeenya kana haaraa kan baasee Abbabaa Tamasgeen si'a ta'u Abbabaa dabalatee namooti hedduun mata duree kana irratti akkuma kana faarfannaa baasanii nu dhaggeeffachiisaniiru. Faarfannichis dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchu jedha. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ani Roobsa Makkooti. Bara dhufe darbaa nurratti
Haala abbaa kootii siif kennuu Waaqayyoo naa oolchu jedha mata dureen koo. Inni kun macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 3 irratti argama. Dhaala jechuun abbaarraa ilmatti, dhalootaa dhalootatti kan darbu, addaan immoo qabiyyee lafaa kan ilaallatu jechuudha. Akka barsiisa macaafa qulqulluutti lafti jireenya ilmaan namaatiin kan walitti hidhamedha. Namni biyyoo lafaatti akka uumame seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti barreeffameera. Akkas jedha: Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenyaa itti godhu funyaan isaatiin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraate ta'e. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti immoo Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eeden sana akka tolchuuf akka eeguufis achi keessan kaa'e. Namni kun abboommi Waaqayyoo waan cabseef Waaqayyo akkas jedheen: ija mukichaa isa ani nyaatin jedhee si abboome waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa hin ta'a. Atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isarraa hin nyaatta. Inni qoraattiidhaaf baalaan waraantee siif hin biqilcha. Atis biqila lafaa nyaatta. Ati biyyoodha, deebitees biyyoon taata. Ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti hamma deebituttis dhamaatee dabqitee buddeena nyaatta. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17-19. Yeroo kanaa jalqabee hamma har'aatti jireenyi ilmaan namaa lafaan wajjin kan walitti hidhame ta'e. Ilmaan namaa qaroominaan teknoolojii adda addaatiin hammamiyyuu hasokku malee lafarra jiraata. Biqiltuu lafaa nyaata. Yommuu du'u lafa keessatti awwaalama. Azmaariin Oromoo waa'ee lafaa yommuu weeddisan akkas jedhu: attam nagaan bultee dachi yaada margoo, irri kee midhaanii jalli kee bishaanii. Sirra qonnee nyaannaa nan fafaayin jettu, sirra deemnee gallaa nan dadhaben jettu. Sirra lamnee bullaa natti ulfaaten jettu, jiraa keenyan baattaa nan dadhaben jettu, du'aa keenyan nyaattaa natti ajaa'en jettu. Dache yaada margoo, haadha waan hundumaa, kan kee maal dubbatuu jedhanii faarfatu. Dubbiin lafaa dubbii lafeeti jedha Oromoon. Jechi kan biraa tokkos immoo afaan Amaaraatiin akkana jedha: መሬት እግር አለው ይሄዳል እንደ ሰው ጀግና ልጅ ተወልዶ ቦታው ካልመለሰው። ሰገነገረ አፋን ኦሮሞት yommuu lafti miilla qaba hindee makkanamaatti ilmi gooti dhalatee yoo deebise malee iddoosaa ganamaatti. Sochiin amma gootota ilmaan Oromootiin jalqabamee Oromiyaa keessatti akka ibiddaa boba'aa jiru dhaalli abaabiloota keenyaa iddoo isaatti deebi'ee mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kan jedhudha. Kun immoo sochii dhibbaa dhibba deeggaramu ta'udha. Sagaleen Waaqayyoos kana hin deeggara. Amma wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru seenaa macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 1-16 keessatti barreeffameen wajjin baay'ee wal fakkaata. Boqonnaa 21 kana hamma lakkoofsa 16tti dubbisuun jaalladha, nan dubbisa. Naaboot Yizraa'elichi mandaraa Yizraa'el keessaa mana mootummaa Ahaab mootii Samaariyaatti dhiyoodha iddoo dhaabaa waynii tokko qaba ture.
Gaaf tokko Ahaab mootichi Naabotiin iddoon dhaabaa waynii keetii mana kootti dhiyoo waan ta'eef biqiltuu garaa garaa akkan irratti guddifadhu anaaf kenni. Qooda isaa immoo iddoo dhaabaa waynii isarra caalu yookiis horii fudhachuun yoo sitti tole wanta inni baasu siif nan kennaa jedhe. Naaboot garuu deebisee dhaala abbaa kootii siif kennuu Waaqayyo anaa oolchu jedhe. Ahaab sababii Naaboot Izraa'elichi dhaala abbaa kootii siif kennuu siif hin kennu ittiin jedheef aaree dheekkamaa gara mana isaatti hin deebi'e. Galees gara keenyaniitti gara galee siree isaarran ciise midhaanis hin lagate. Yommus Izaabel haati manaa isaa gara isaatti ol galtee maaltu si aarsinaan midhaan lagattee jettee isa gaafatte. Mootichi immoo ani Naaboot Izraa'elichaan iddoo dhaabaa waynii keetii anatti gurguri yookiis geeddaraa yoo barbaadde immoo iddoo dhaabaa waynii siif nan kennaa jennaan inni immoo ani iddoo dhaabaa waynii kootii siif hin kennu waan naan jedheef nan aaree jedhe. Izaabel haati manaa isaa immoo deebiftee mootii Israa'el taatee tarkaanfii ati fudhattu kanaa iddoo dhaabaa waynii Naaboot Izraa'elichaa akka ati fudhattu nan godhaati ka'ii midhaan nyaadhuu gammadis jetteen. Kana booddee isheen maqaa Ahaabiin caaffata caaftee mallattoo isaatiin mallatteessitee gara jaarsoliif gurguddoota Naabootii wajjin mandaraa Israa'el keessa jiraatanitti hin ergite. Caaffatichi guyyaatti sooman labsaa. Gaafasittis namoota walitti qabaati. Naabootiin isaan gidduu iddoo ol ka'aarra teessisaa. Namoota wayirraan bunne utuu inni Waaqayyoof mooticha arrabsuu dhageenyeerra jedhanii sobaan dhugaa irratti ba'an lama qopheessaati fuullee isaa teessisaati isa irratti dhugaa baasisaa. Kana booddees mandarattii keessaa gadi baasaati dhagaadhaan dha'aati isa ajjeesaa kan jedhu ture. Jaarsoliiniif gurguddoonni mandarattii namoota warra kaan wajjin abboommi Izaabel caaffataan isaanitti ergite hundumaa raawwatan. Isaan guyyaa itti sooman labsanii gaafasitti namoota walitti qabanii Naabootiin isaan gidduu iddoo ol ka'aarra hin teessisan. Namoonni sobaan isa irratti dhugaa ba'an lamaan dhufanii fuullee isaa hin taa'an. Jarri kun lamaan Naaboot kun Waaqayyoof mootii arrabseera jedhanii saba sana duratti isa irratti dhugaa ba'an. Warri abboomaman immoo Naabootiin mandarattii keessaa gadi baasanii dhagaadhaan dha'anii hin ajjeesan. Kana booddees nama erganii Naaboot dhagaadhaan dha'amee ajjeefamuusaa Izaabelitti hin himan. Naaboot dhagaadhaan dha'amee ajjeefamuusaa akkuma dhageesseen isheen Ahaab mootichaan Naaboot hin jiru du'eeraati iddoo dhaabaa waynii isaa isa inni horiidhaan sitti gurguruu dide amma ka'ii fudhadhu jetteen. Naaboot Izraa'elichi akka du'e Ahaab mootichi yommuu dhaga'e iddoo dhaabaa waynii isaa ofii fudhachuudhaaf ka'ee gadi bu'ee jedha sagaleen kun. Lakkoofsi tokko karra banaadha. Lakkoofsi lama gaaffii Ahaabi. Gaaffiin Ahaab kun
seera waa'ee dhaalaatiif waaqayyo saba isaatiif kenne kan faallessuudha. Akka yaada isaatti lafti daddalamuu, geeddaramuu, gurguramuu hin danda'a. Lakkoofsa 3 immoo deebii Naabooti. Akka yaada Naabootitti akka seera Israa'elittis jechuudha dhaalli dhalootatti kan darbu kennattaadha malee kan daldalaaf dhiyaatu yookiis geeddaramu miti. Kan Naabootiyyuu miti, kan dhaloota taanee dhufuuti. Kennattaadha. Deebiin Naaboot Ahaabiif kenne dhaala abbaa kootii siif kennu waaqayyo naa oolchu kan jedhu ture. Lakkoofsa 3 irratti. Naaboot deebii kana kan kenne abboommi waaqayyoo seera lakkoofsaa boqonnaa 36 lakkoofsa 6 irratti kenname yaada keessaa waan qabuuf ture. Deebiin Naaboot kun Ahaabeen baay'ee aarse. Kanarraa kan ka'e nyaata lagate. Haati manaa isaa Izaabel waan midhaan isa lagachiise gaafatte lakkoofsa 5 irratti, inni immoo deebii kenneef lakkoofsa 6 irratti. Izaabel kun qomoon ishee saba Israa'elii ala qomoo warra Siidoon orma. Aadaan waa'ee dhaalaatiif sabni Israa'el qabu iseedhaaf keessummaadha. Isee biratti raawwatee iddoon qabu. Humna ishee amanattee ciqilee ishee Naaboot irratti ol fudhatte. Gochaan Izaabel kun doorsisa abbaa Isxaay wajjin wal fakkaata. Lakkoofsa 7 irratti akkas jette, mootii Israa'el taatee tarkaanfiin ati fudhattu kanaa? Iddoo dhaabaa wayinii Naaboot Izraa'elichaa akka ati fudhattu nan godhaatii ka'ii midhaan nyaadhu gammadi jetteen. Kana booddee lakkoofsa 8-10tti kan arginu tarkaanfii isheen fudhatteedha. Naaboot irratti murtoo du'aa akka murteessaniif warri isheen xalayaatti ergite jaarsoliin mandaraa Israa'el keessa jiraatan Naabootii wajjin warra nyaataa dhugaa jiraatan. Seera dhaalaa warra beekan qomoodhuma Naabooti. Warri sobaan dhugaa itti ba'anis qomoodhuma isaati. Kan nama ajaa'ibsiisu immoo sooma labsaa jetteen. Sooma sobaa, sooma micciiramummaa, sooma haxxummaa kana eega jettee waan gochuun isaaniif ta'us toora galchitee keessa akkuma dhageenya. Isaanis akkuma isheen jette abboommi isheen kennite waan isheen jette hundumaa raawwatan. Soomii isheen sooma labsaa jettu kun sooma akkasii kana waaqayyo hin balaaleffata. Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 4 irraa argachuu dandeessu. Soomiin waaqayyo jaallatu isa kana. Soomiin ani foo'adhe warra firdii jal'aadhaan hidhaman hiikuu, hudhaa waanjoo itti furuu, warra cunqurfaman luba baasuu, waanjoo hundumaas irraa caccabsuu mitiiree jedha Isaayyaas 58 lakkoofsa 6 irratti. Inni jaarsoliin kun godhan garuu faallaa kanaati. 21:11-14tti akkuma barreeffamee arginu barreeffama Izaabel ergitee Naaboot dhagaadhaan rukutamee du'e. Lakkoofsa 15-16 irratti ajjeefamuun yeella'ani. Qomoon isaanii, dhiigi isaanii, foon isaanii ajjeefamuu isaa Izaabeliif gabaasa godhan. Izaabel immoo kunoo Naaboot du'eeraatii dhaqii isa gojomaate fudhadhu jetteen. Kutaan kun waanuma har'a biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjin baay'ee wal fakkaata. Waan lamatu ta'e yeroo kana. Tokkoffaan seera kaa'amee jiru seera mootummaarra ejjetanii waan barbaadan gochuu isaaniiti. Amma as keessatti warri waa'ee isaanii kutaa kana keessatti arginu immoo seera waaqayyo isa
boqonnaa lakkoofsa korratti tokkoffaa mana namaa duraa fudhachuudhaaf waanuma kan isaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwin jedha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Ahaab qabeenyaa Naaboot hawwe. Lammaffaa namarratti sobaan dhugaan ba'in jedha. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16. Warri sobduun kana godhan. Sadaffaan hin ajjeesin jedha. Jarri kun dhiiga qulqulluu dhangalaasan. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13. Arfaffaa abboommii waaqayyoo isaa waa'ee dhaalaa irratti kenname irra ejjechuu isaaniiti. Israa'eloonni adduma addaan dhaala gosa abbaa isaaniitti jabaachuun isaan irra waan jiruuf dhaalli Israa'elotaa gosa tokko keessaa gara gosa biraatti hin darbin kan jedhutu jira. Seera lakkoofsaa boqonnaa 36 lakkoofsa 7 arganna. Inni Naaboot yaada isaa keessaa qabu yeroo deebii sana kenne isa kana jarri kun kanarra ejjetan. Lammaffaan immoo maanyoo jettanii seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irratti isa barreeffamee jirudha. Maal jedha sagaleen sun? Ati waaqayyoon ulfina hin dhowwatin, hangafa saba keessa hin abaarin isa jedhu sababa gochuudhaan Naaboot mootichaaf waaqayyoon abaareera jedhanii sobaan isarratti dhugaa ba'an. Murtoon du'aa akkatti kennamu godhani. Inni kunis warra goolii uumu jedhamanii hamataman terrorist irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf seera ta'ee kan kaa'ameedha. Anti-terrorist law Itoophiyaa keessatti. Inni tokko isa isaaniif hojjetuun lubbuu namaa balleessuu. Isa seera ta'ee immoo kaa'amerra ejjetanii darbuu. Egaa Naabootiin du'e. Kaayyoon Izaabel bakka ga'e. Ahaab isa hawween argate. Garuu maal godharee? Waaqayyoo afaanii buuse. Iyyi dhiiga Naaboot battalatti teessoo waaqayyoo ga'e. Waaqayyoo inni hundumaa argu, hundumaa beeku, homtinuu isa duraa kan hin dhokanne firdii dhugaa kennuudhaaf teessoo isaarraa ka'e. Karaa garbicha isaa Eliyaas raajichaa Ahaabitti ergaa ergee akkas jedheen. Lakkoofsa 17-24 kan jiruun dubbisa. Yommus dubbiin waaqayyoo gara Eliyaas tisbitichaa dhufee, kunoo Ahaab mootiin Israa'el Samaariyaadhaa iddoo dhaabaa waynii Naaboot fudhachuu dhaqeeraatii ka'ii gadi bu'i. Achitti mooticha bira dhaqi. Mootichaanis waaqayyo akkana jedhaa, ati immoo nama ajjeeftee qabeenyaa isaa fudhattee ammas iddoo saroonni itti dhiiga Naaboot arraaban sanatti saroonni dhiiga keessa immoo hin arraabu jedhi jedheen. Ahaab yommus Eliyaasiin argee, yaa diina koo na argattee jedheen. Eliyaas immoo deebisee, eeyyee sin argadhe, sababii ati fuula waaqayyoo duratti hamaa hojjechuudhaaf of gurgurteef waaqayyo kunoo ani wanta hamaa sirratti nan fida, sin balleessa. Israa'el keessaa sanyii kee birmaduudhaa garbaa otuun jedhin dhiira hundumaa lafarraa nan fixa. Sababii ati tuttuqxee na aarsiteef namoonni Israa'elis cubbuu akka hojjetan waan gooteef ani immoo maatii kee akka maatii Yerobi'aam ilma Nebaatiif akka maatii Baashaa ilma Ahayaa nan godhaa siin jedha. Waa'ee Izaabel immoo waaqayyo masaraa mandaraa Israa'el keessatti saroonni Izaabelin hin nyaatu. Sanyii kee keessaa isa mandaraa keessatti du'e sareetu nyaata.
isa bakkeetti du'u immoo allaattiitu nyaataa jedha jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Kun sagalee Waaqayyooti. Baay'ee nama dhiba. Inni dubbatame kun tokkollee utuu nafin yeroo isaa eegee raawwatameera. Ahaab boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irratti akkuma agarru Ahaab lafa lolaa dhaqe. Raajiin Waaqayyoo hin dhaqin jedhee tuuttimu lafa lolaa dhaqe. Lafa lolaa sanatti ajjeefame. Madaa'e. Sana booddee fuudhanii deemanii boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irraa arganna. Akkana jedha lakkoofsi kun 22 lakkoofsa 37. Mootichi akkasittiin du'e. Reeffa isaa fidanii Samaariyaatti awwaalani. Konkolaataa isaa kuufama bishaan Samaariyaa bukkeetti hin dhiqan. Akkuma Waaqayyo dubbatee turetti immoo lafa dubartoonni ejjitoonni dhiqatanitti konkolaataa isaa yommuu dhiqan dhiiga isaa saroonni hin arraaban. Kan Waaqayyo jedhe raawwate. Sanyiin kee hundinuu hin badu hin balleeffamu kan jedhu immoo jira. Macaafa Moototaa Lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 26 irra kan jiru immoo agar ilaalla. Sagaleen kun akkana jedha. Waaqayyo ani kaleessa dhangala'uu dhiiga Naaboot dhiiga ilmaan isaa dhugumaan argeera. Ijaas isaaniif nan baasa jedha. Kanaaf akka dubbii Waaqayyootti reeffa Yooraam fuudhii maasii Naaboot keessatti gati. Yooraam ilma Ahaabi. Sana booddee asuma keessaa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 ka'ee kan jiru hodhanne dubbifne horteensaa ijoolleensaa 70 ijoolleen Ahaab aantii isaa kan ta'an hundinuu muxotti jedhanii lafarraa balleeffamuu isaanii argina. Seera Macaafa Moototaa Lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 8 yoo dubbifne. Akkasumas waan Elzaabel raga'ee agarra. Macaafa Moototaa Lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 35 amma 37 kan jiru yoo ilaalle sagalee akka jedhu argina. Dubartiin kun Ahaabiinis mootummaa sana fudhatee Waaqayyoo mootii kan godhe Yehuu nama jedhamudha. Yehuun kun Izaabel akka duutu akka ajjeefamtuuf duukaa bu'aa ture. Hooqirraa gad darbatamtee duute. Yeroo isaan ishee gad darbatan dhiigni ishee keenyanitti fardeenitti sin faca'e. Yehuun immoo fardeen isaatiif konkolaataa isaatiin lafatti ishee dhidhiite. Na booddee dubartittii abaaramtuun kun intala mootii waan taateef akka isheen awwaalamtu godhaa jedhe. Namoonni ishee awwaaluuf ba'an garuu lafee mataa ishee, lafee harka isheef, lafee miilla ishee malee homaa arguu hin dandeenye. Kanas deebi'anii Yehuutti himan. Inni immoo kun sagalee Waaqayyoo isa inni karaa garbicha isaa Eliyaas dubbisichaa namoonni mandaraa Yizraa'el keessatti naannoo mandaraa Yizraa'el keessatti saroonni foon Izaabelin nyaatu. Namni tokkollee kun Izaabel jechuu akka hin dandeenyetti reeffi ishee akka kosiitti mandaraa Yizraa'el keessatti bakkeetti hin gatama jedhee dubbateetti raawwatamuu isaatii jedhe. Namni dhiiga namaa dhangalaasu dhiigisaa akkasuma dhangalaa. Kun raawwatee utuun ta'in hin hafu. Safuu yaa firdii Waaqayyoo. Dhiigi qulqulluun namoota keenyaa yakka tokko malee dhangala'es akkasumatti hin hafu. Waaqayyoon keenya Waaqa ijaa baasuudha. Namoonni keenya warri lubbuun isaanii darbe seenaa guddaa hojjetaniiru. Seenaa saba Oromoo keessatti seenaa hin irraanfatamne dhiiga isaaniitiin barreessaniiru. Of biraa isaan dhabuun keenya guddaa nu haa gaddisiisu iyyuu malee goototi keenya kun seenaan duune hojjetanii
darban malee isaan hin duune. Sabni Oromoo kan inni bara dheeraa jiraate qonnaadhaaf horii horsiisuudhaan akka ta'e beekamaadha. Waaqayyo kana lachanuufuu kan mijate kan ta'u lafa coomaa kenneef. Ormi immoo isa kana itti naaffisa. Warri qabiyyee yookiis dhaala isaaniirraa akka buqqifamaniif karoorri irratti ba'e naannoo Finfinnee jiraatan jireenya isaanii kan geggeeffatan qonnaadhaaf horii horsiisuudhaan akka ta'e hamma har'aattiyyuu beekamaadha. Akkamas qabiyyee lafaatiin wal qabatee kan jiru seera Waaqayyoo ilmaan namaatiif kenne sabi Oromoos isaan kan bulu qabiyyeen lafaa daangaa yookiis daariidhaan murteeffamuu isaati. Seera keessa deebii boqonnaa 19 lakkoofsa 14 akkuma arginu biyya Waaqayyo gooftaan kee akkatti qabattee dhaaltuuf si kennu keessatti dhagaa daarii ollaa keetii isa warri si dura turan dhaabaniif duraa hin buqqisin jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 27 lakkoofsa 17 irratti immoo namni dhagaa daarii namaa iddoo isaatii butu abaaramaadha haa ta'u jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 28 irratti dhagaa daarii isa abboonni kee dhaaban iddoodhaa hin butin. Fakkeenya 23:11 dhagaa daarii bara durii dhaabate iddoo isaaniitii hin butin. Maasii ijoollee abbaan irra hin jirrees dirreettis daarii hin darbin. Inni isaan furu aangoo qabeessa. Waa'ee isaaniitiifis sittin falma. Seerri sabi Oromoo waa'ee dhaalaatiif daangaatiif qabu tumaa makkoobilii keessatti akka gaariitti kaa'amee jira. Kanaaf lafti inni daangeffate bara dheeraadhaaf qotatee horiirra horsiifatee mana irratti ijaarratee irra ture kanarraa kaasuu jechuun eenyummaa isaa jireenya isaa hundeedhaa buqqisuu jechuudha. Kana cal jedhanii ilaaluun gonkumaa hin ta'u. Itti dabalee Waaqayyo waa'ee warra lafa namaa saaman akkas jedha. Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 irratti warra siree isaanii irra ciisanii akeeka jal'inaa baasanii hamaa qopheessaniif wayyoo. Kana gochuudhaaf humni harka isaanii keessa waan jiruuf abbaa isaa yommuu lafti bari'u isaan kana hojiirra hin oolchu. Isaan lafa namaa isa kajeelan humnaan hin qabatu. Mana namaa isa barbaadanis hin fudhatu. Nama tokko mana isaa wajjin isa kaanis dhaala isaa wajjin hin fudhatu. Isaayaas 5:8 irratti immoo kana jedha. Isin warri iddoo tokkollee utuu hin hambisin mana qabdan irratti maasii qabdan irratti maasii dabalattanii kophaa keessan lafa fudhattanii teessaniif wayyoo. Maastar Pilaanii Finfinnee isa jedhame kana bakkaan ga'uuf kan qophaa'edha jechuun hin danda'ama. Naabot dhaala abbaa kootii siif kennu Waaqayyo naa oolchu akkuma jedhe. Uummanni Oromoos jecha kana dhaadannoo keenya godhannee abbaa biyyummaa keenya bakka isaa duriitti deebisuuf qabsoo jalqabne kana Waaqayyo isa gara keenya goree nuuf lolurra amantii keenya keewwannee karaa keenya waan gochuun nuuf ta'u gochaa itti hafuufnu. Waaqayyo immoo mo'icha nuuf kenna. Waaqayyo yoomiyyuu Waaqa firdii qajeelaa kennuudha. Waaqayyoon jarjaruu lafa dhaquun oolu jedhu Oromoon. Isa kana guyyaa Waaqayyoo sanaa abdiidhaan eeggachuun nurra jira. Namoota keenya warra gaddaan rukutaman Waaqayyoo jajjabina isaaniif haa kennu. Warra madaa'anii iddoo adda addaatti kufanii jiran isaan gargaaru. Warra mana hidhaatti darbatamanii gidiraa kanan jedhamne argaa jiran Waaqayyo humna isaaniif haa ta'u. Warra achi buuteen isaanii hin beekamne Waaqayyoon waan hundumaa argu ergamoota isaa ergee ayyaana isaatiin isaan
hagolgu. Warra akka kuruphee adamsamaa jiraniif bosona keessa seefacha jooraa jiraniif Waaqayyo da'oon sochoone isaaniif haa ta'u hin kadhanna. Yaa Waaqayyo uumaa keenyaa jiraachisaa keenyaa situ nu uume situ nu jiraachisa. Warra armaan olitti waa'ee isaanii dubbanne kana hundumaa harka abbummaa keetiitti kennanneerra. Ati isaaniif birmadhu. Humna isaaniif ta'i. Jabina isaaniif kenni. Rakkina uummata Oromoo irra jiru hundumaaf furmaati si bira argama jennee gara keetti iyyanna. Dafii nu bira ga'i. Dafii nu birmadhu yaa Waaqayyo. Waan nu dhageesseef galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin